arabni nama jalaa baaseetiin jaarsa godhadhattu mana arabaa khiyaar guutuudha khiyaar tallaajaa keessaa fuudhi akkasitti ifirraa dalagiiti if qabbaneessiinsi jayaa balata kaafattee sharmuut akka taatu dhabdee waan itti qabbaneeffattu dhabde. Tamaam silaa asna bira jiraattee sirraa hin qabbaneessa. Sirraa hin dalagaa waan akkana si guute kana sirraa dalageetti dhiskoo godhee akkati kanatti ol godhattee jaarsa namaa laallesi godha. Laakiin barreeffama tilkii tanatti aaree silkiin cabsu. Isa laalee garaa kanatti marrimaan kana sababaa kee hundaan marrimaan isaatiin ala baasa jee silaayidee akkasitti ableen akkasii keessa dhiisee akkasii keessa laaqee lubbuun isaa baate. Anis mana hidhaatiin ta'a. Inninis lubbuun isaa isa dabarte atis wanni haaseessu jirtu yaa sharmuutitti ajooytuu shawaan guutee bikkatti birraa baaftu dhabdee jaarsa namaa barbaaddu yaa ajooytuu tortortuu michitti tamaam sirraa hin dalagaami sirraa hin dalagaami. Warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota hojjetoota xiyyaa akka nagaa qabdanii fayyaa qabdanii jiraatanii bifa jiraatanii jechuu deemee jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota xiyyaa duniyaan maal jechuu deemti oduu injina. Arra oduun boo wajjin dinagdee diimatte itti yoomti jiruu nan qabdudha akka na jirte jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota xiyyaa oduu jaalattee ilmaan afur jalatti hin dhallee jee nama koomantii naa barreessee jira. Asii seentee ichi seenuunis bu'aan qabduutu ilmaan jala dhiira jala si horsiise nallee taatee fakkaattuu akka tiyyaallee taatee. Tamaam achii baatee ichi seenuun bu'aan qabdu eerumas sagalee dhiiraa baranii sanis wallaalle. Laakiin ichi seentee ichi ilmaan karaa walii guutee siinjan warri arra akkana naan jettu kun boruus akkas naan jettan jeetiin xiqqishoo waamee qoobsee mislaa ilmaan tiyyaa tanaa wajjin jiraattee jaalattee ilmaan hanga kanarraan dallee. Yaa daawwattoota kabajamtoota xiyyaa ilmaan kana namni wal jaalatee wajjin dhalerra wal jibbee wajjin dhaleetutu irra hedduu. Santuutu ilmaan hedduu irra dhadhaasammaas namni wal jaalate ilmaan takka lama bira mochiisu. Warra wal jibbeetutu ilmaan akkatti hedduu hojjedhan. Maaliif gizeen hin jiru ilmoon gizee ati jaarsaa fi jaartii waliin feene atis gurmuu kanatti jalaa hin dhalaa jettee yaani qaama akkana na godhu jiru qaama na tumu qaama akkana na godhu qaama waan hin taa'in irra dalagu irraa hin dhalaattee gizee sammuu ta'etti himtee ati sammuu ta'e tanatti hin dhalu jette za'atanan ilmoon sitti hiftee gizee manaa kuma dhaqxe mabruuk gizee sinjaangaa afaan arabaati maashaallah garaa qabdaa ta'uma sinjaani agartaa biyya arabaa keessatti ilmoo garaa qabdaa khalaas ammaas oduma mataan si dhukkubee ifiin cittuutiiti ilmoo sanitti dhalte jechuudha. Namni jaalateetiin takadhalu nama dhalaa taanii fi taan sirra naanneessu jaalattee akka feetallee taatu irra dhalu takkarra lamarra gizee irraa dhalte afmee ilmaan kiyya kanaa jettuuti oduma af jettu itti ta'e ciqilmaan jettaa daawwattoota kiyya warri kalee barreeffama warri diraama dalagu jirtanii warreen jettanillee inni jirtanii tokkoffaa irratti telefoonni kun yoo isinitti mul'anne porofaayila isiitiin isin garsiisa akkamitti isin garsiisa porofaayila isiitiin isin garsiisa laala porofaayila isiitii akkasitti warri sirriitti irraa dubbifachuu dandeessan kun walaal barreeffama la alkuma argu jirtaniifi daawwattoota kiyya maqaa isaanii ni agartan kan inni barreesseefis kuni barreeffamni kuni ka'arraati kan isin garsiisa kun ka'arraati kakaleetiin isin garsiisa kakalee warri isiniif hin mul'atin barreeffamni kalee warri isiniif hin mul'atin kan inni barreesseefis laakkunoodha. Duniyaa maaliif yaa'ii gootaa maaliif dubbii gootaa dubbiin tun hangamta akka dhugaa warreen jettan tun suuraa abdii akka taate akkanatti ijaan ni agartan jechuudha. Onnee inni jala qabees ni agartanii sirba kana isii ergeefi ni agartanii boo'insa isaaniitii fi ilaa bikka sanii waliin ga'in jechuudha. Ani maraattuu miti. Maraattuudhaa miti. Duniyaan tun maraattuudha harka ifin balleessin maaliif hin godhin tamaam jettanii anarra hin galinaame. Narra hin galinaa booda gizee namni waa ta'e namaa iyyuu wayi micoosan warri nan beeknillee akka sooshaal miidiyaa kanarra na bara wayi micoosan guyyaa akka bayinaa wayi bo'oon keessan hin oolamu. Wanni isin hin jedhuuf bo'oo hin oolamu.
akkamitti amma duraas hordoftoota kabajamtoota kiyya amma duraas hanqinni na boojjise anaatu beeka hanqaan booyee itti biyyaa fi biyya waliin baanii qiyaamaan takkittiin buute anaatu beeka waan san ittiin deebu jee waywaatee warri guutuu waliin boonii waywaatee arra rabbiin gisee haqa baasuu deemu daawwattoota kabajamtoota kiyyaa gisee haqa baasuu deemu telefoona kana dhimma qabu nama tokko gisee waan takka mashkuula dhiira ana khabiraallee ta'e gisee mashkuula ta'e si irraanfatee si ta'inaa jirtu kana irraanfatee waan takka mashkuula jira namni sawwayii jira jala dalagaa ni baasan jechuudha. Gisee inni kana mashkuula ta'een ammamni kiyya ammam gisee sinjuu shanti beetiin ifaani qabdi mee gadiiniin baajeetiin telefoona irraa fuudhee gisee isin amma durallee akkasumatti irraa fuudhee dubbisee nama agarsiisee jechuudha. Guyyaa sanis ableedhaan kan lubbuu isaa isa baase rabbiin namaan isa baase. Arrallee akkasii giseen barreeffama sanarra obboleessaa mucaa ilma dheeraa isaa san agarsiisee barreeffama jalarraa kaasee gubbatti dubbisiisee giseen barreeffama san dubbisee maaliin godhe durrii mucaa yoo doon durrii gaddiiftee durrii jechuun isaan mana kana fidee sawwasaatiidhaa isaa baasuu dhaqeetiin isaan maallaqa baasee ije malee durriidhaan sababa kiyyaan mana dhufe maallaqa baasin qabu duniyaa hidhaa hin baafne isaan hidhaa baasee jee sababa nadhootii dikiin dubbiin fattaalummaa dhima anumarra fattaalummaa dalaguudha anumarra waan hin taane dalaguudha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa tamaam sanumaa'u inni ammallee duniyaa irraa hin kafalaa ammallee duniyaa irratti hin fuudha wallaahi billaahi daawwattoota kabajamtoota kiyyaa nillee haa fuudhu abdi nillee haa fuudhu anilleen isaaf dhiiga qomaa xireessuudhaaf tarshadheen jala muree jira. Akka inni hayaata kiyya dammaretti akka inni hayaata kiyya dammaretti hayaasa isaa isa dammaree jira. Namni hayaata kiyya dammare hayaata isaa dammaramuu qaba. Ani imimmaan boo'ee imimmaan ana boochisee inni gammadee numan jiraanne. Asittillee taate bikka fedhettillee taate inni boo'ee anis anni boo'ee innis boo'eetuma jiraata malee nagee ani jiraatu daawwattoota kiyya. Duniyaati beekaa akka nu godhu jiru diraamaa nurra dalagu jiru. Namni diraamaa dalagullee hanqatti dalagu qaba daawwattoota kabajamtoota kiyyaa namni mukhii qabu namni mataa qabu waan hin taane hundi diraamaan dalaga jee diraamaa namarratti hin dalagu ifiifuu diraamaan irratti dalagamee jira namni ifiifuu diraamaan irratti dalagame diraamaan namarratti dalaga. Tamaam ani ija elkan edaa guutuu iji tiyyeetuun taa'u balaa hirrabne iji kan na diddiimatte ni agartan iji na diddiimatte. Haa kamanda konkaan isirraa kafaladhu haa kamanda konkaan isirraa kafaladhu jee balaa buuseeti anis maallaqa itti kannuu didee asii girgirii ol keenye ammalleedhaan addeema ammalleedha isirraa kafalu malee yaani isinarraa gabbaasaa fuudheetuma dhalaasi fuudheetumaan isi geessisa wallaahi isaajee ilmaan kiyya kana keessaa isin deema isaajee ilmaaniif akka duraanitti abdiin natume jee bootaa dhalaaf kanneen asiif hin deemu asuma taayitiin dhiiga qomaa isa xireessa. Haanillee fuudhuun isin hin jedha daawwattoota kiyya. Yoon akka inni if jibbee kofoo sira akkana jalaan ol kaayatan kan gubbaan akkana baafatee isa darbu isin hin godhin fuula keessan duratti ammaas fiidiyoo irraa maree aan isan godhin tamaam ani duniyaa ganaa mataa kanaan lafa deemaa daawwattoota kabajamtoota kiyyaa tamaam qabaataa. Duniyaan maal jettee maal dalaguu deemti waanin jee waanin nin godha jee nin godha waanin nin godha jee on godhu baadde fayyaan qabuu kaan xabiyaatti yaasni beeytanii warree asirra naarke amala kiyyarree warreen agartan warreen hin beeknillee na bartan wallaahi billaahi yoon an wanni inni dhugaan sii godha jeen an dhiiga isaa qomaa xireessee isaa fadheessee lubbuu na baasuudhaaf inni na jibbisiisee asii na baasee harmallaa taanii fi taan naqee taan baasuu deemaa. Harmallaa bar taan naqeetiin haa takka isa ga'u diddee taan naqee bar haa hordoftoota kabajamtoota keenya obboleettii atiin tunnaan taane si jibbeetiin jira waraqaa ta'ee oduu karaa narraa qaxxaamurii gisee hoo siin jaanii rakkina keebeeteeti anis rakkinaan qaba jettee odoo si jala tattaanii mataa jalaa si gaddoonii ilmaan sirraa horaa kara tokkoon deebiin telefoona harkaan hin qabatin ati namta akkan dubbisin ati mana keessa taa'e namaa hojii walitti ni daamin haa ani jechuun. Hoggura jalaan jira bar hoggula giseen isin jiru sooshaal miidiyaa kanarra nagartan akka waan namaa wajjin hariiroo qabu akka namaa wajjin jiru isinitti fakkaateen an jechuun hoggura jalaan jira hoggura akkamii warreen jettan daawwattoota kiyya tokkoffaa nama gadi hin bahu tokkoffaa lammaffaa nama bira hin dhaqu
nama hanqara beeku tokko tokko asin na bira dhufu malee namarraa namure nama gadi hin bahin karta kan deemin waa'een an siinjuu godhi ana akka fedheensi godha siisniin feddagaa siisniin tuma waa'een an godhi siinjuu godhu dinnaan ni tumamta. Sirni waan akkanaa namarratti hojjetan yookaan waan akkanaa namarratti arganii jira amma keessatti. Sirni amma jirru kun zaa hurriyyaadhaan akka feetetti akka fedhannaa feetti jiraachuu keessa jirra malee zaa namni isgoo hojii na jala bule akkaan fedhattiin si bulchaaju jaarsi akkaan fedhattiin si bulchaa ifi akkaan fedheen taajuu ni jira sirna kana keessatti sirna akka feete dhalaan barakka dimokiraasii akka fedhannaa si bultu yoo taateef bultee yoon taaneef sagaltuu haala duuba jirattee deemtee jiraattu keessa jirra hanqawoomiin mataa keessaa gattumamaan. Hanqawoomiin namaaf absi jaalatteetu ilmaan 4 jala dhalte ilmaan 5 jala dhalte daawwattoota kiyya namni jaalateetiin dhalaadhaan sobamti guyyaa 2-3 gisee mushaa jaa'in taate sadaffaa irratti walitti araaramte afaan miidiyaa ganaatti deebu jee waywaatee boo'e hayyii afmee arraas boruma naa dabarti arraas boruma narraa jijjiiramti tana jechuutu ilmaan noorsiise malee mush jaalalaaf miti. Namni takkarra lamarratti anatti wallahi daawwattoota kabajamtoota kiyya gaafa akkana na keessaa baatee khalaasii jee naagee jee ilmaanuma kanaa khalaas sagaltuu nagaratti hafeessumaaf ilmaanuu jee dhiisee deema faan qaba. Basgaa garaa dhalee bikkaana nan keessa jiru tanaan namaan mara. Bikkii nan keessa jiru bikkaana itti ilmaan dhalee kanaan naan mara. Bikkii nan keessa jiru kana tamaam. Namni ilmoo ta'ee dhiisi nama biyya beeku. Nama asii wal bartanii garaan si dhiisee deemu. Daawwattoota kabajamtoota kiyya bikkatti deebitee ilmaan irraa fudhadhu jettullee bikka yoo si ballattee jireenyi kee wal sii qixxaate deebi'eetiin ilmaan kiyya fudhadhaa jettullee silaa suudii taate suudiidha. Bikkattoo yeman bikkaan keessa jiru kana seenuu akkatti seenne numaa biyya keessaa boon immoo hedduu sitti ulfaata. Jiraachuu fi keessaa boon hedduu sitti ulfaata. Sanumaafiin ilmaan keessatti afmee ilmaan kiyya kana bikkayyuu godina quujee kan hunda obsee jiraachuu jira. Hordoftoota daawwattoota kiyya ammallee haakima saniin dhaqajee kute reefu intalti haareetti abshir yaa lubbuutii haakima san ta'us anaa si geessa abdiin murnii viidiyootii arguu jirta. Ati ta'isaaf kana barreessite tamaam. Innillee badiin qabu atillee badiin qabu yaa sharmurtetti odoo na agartu odoo ilmaan kiyya na agartu dhiira addunyaarraa numa dhabamte intali yoo nama si ganaanee sirraa dalagu dhabde kokorsaa seenii yoo mana arabaallee jiraatte yoo biyya arabaallee jiraatte bikka taateen beeku hordoftoota kabajamtoota kiyyoonnee si wajjii haasawtuu miseen jira yoo akkatti firraa dalaydu dhabde mana arabaa keessa seenii khiyaar tallaa jaandabdu khiyaariin firraa dalage yaa sharmuutu ajooytu. Khiyaariin firraa dalagiin siin jeetta jaarsa namaa abbaa ilmaan meeqaa baaseetiin jaarsa warra isiiniin beekaa nam mallaqa sirraa kafala teessoo kee deemtu koo yoo waan itti firraa dalayduun dhabde yoo jaarsa dhabde yoo maraataa karaa deemullee dhabde jaarsa namaa malee khiyaar fudhuu firraa dalagiin sharmuutti ati jaarsa namaa malee ijaa gurra hin qabne dhaamsa kanaan siidhaama dhalaa sharmuunni jaarsa namaa malee ijaa hin qabne keessaafuu abbaa ilmaanii.